torbaanin booda jetti. Torbee lamaan booda laa torbee lamaan booda. Amma waan jennuun tiraabii abboo Ingiliffaan tinaa himaan. Warri Ameerikaa yoo jala jiraatan intaa qadiyyaan ta'e wanni ati ija babaaftuus takka hin jiru. Takkatti si himnu nuti ahlus sunnaa dawlaa jetturra deemii birrii guuri malee dhiiraa wayita walitti dhufte karoora dhiiraa wajjin haasa'i malee ija babaaftee mallaqa nama zarafuun no. Tiraabii laayiva kanarra yoo danda'ame fiduun dandeettan afaan Oromoon fahamsiiftan akkan jijjiidan akka inni fahamu. Cufamee jira. Tariiqa Baabuu Mandab cufamee jira. Khalaas. Hormuz cufamee jira. Bahrul Ahmar cufamee jira. Qanaan Suweeti cim. Eessa socho'a alam? Eessa socho'a? Dirqama wanni Abuu Mus'ab isinitti himu kun jijjiidan haqiiqa. Taan Rabbi alamattu beeka. Waan kaaliqaan seenne ani. Rabbi waa jijjiiruu danda'a. Dirqama Chaayinaan lola seenuu qabdi. Shaa'at am abat. Jaalattee jibbite Chaayinaan lola seenuu qabdi. Qabeenyi isii bizinesni isii xariiqul hariir ka jedhamu karaa bahara keessaan hariir jedhamu jira. Iiraan maddii bahee ka deemu jira inni illee cufama. Parsantii dhibbarraa qabeenya Awurooppaarraa meeqaan galchiti Chaayinaan parsantii dhibbarraa harka 35 achiin galchiti. Kuni Chaayinaarraa dhaabate jechuun Chaayinaan jahiimiin seente jechuudha. Har'a Raashiyaaf Chaayinaan illee Iiraanii waa barbaaddaa wanni si maddii dhaabannu jiraa jette. Wanna tokko hin barbaannu jettee nama. Wanna tokko argite maaliif deddeebi'ee dhiira? Eegasii Chaayinaan nu qarqaare Raashiyaan nu qarqaare akka hin jenneef. Waa'ee Israa'el fixadhe jettee. Fixatte dhugam dhibbarraa dhibbatti. Sijjiil ganama kana li'awwali marra eegalolli guyyaa jaha kana eegame. Ka akka ganama kanaa hin jiru. An kanaaf bishaan dhugaa bara. Ka akka ganama kanaa saaruka itti gadi dhiifti. Saaruka aslihatul maali ka saaruka kan axaqqabu Israa'el gadi dhiifti. Wayita kana saaruyni kun gubbaa kanatti hin dhooya bombiin akka bishaanitti roobdi magaalaa kulteetti gadi. Fashaa jettee roobaa bara sijjiil ka jedhamu sun. Maal jetti Israa'el ka duraan akkana goone akkana goone akkana goone akkana goone jettu. Yoo dippiloomaasiin illee jiraate karoorri itti haasayan waliin haasofna jette. Ka duraan anta Joosef bila kaandoon kun hin dalagu. Walaa Ingiliffi hin dalagu dhiira biratti. Ingiliffi dhiira biratti anticipation tazulwaa itti kun ada kalaan faadii mayas adabaan haasa'uudha. Kuni hin dalagu. Ingiliffaa miti afaan Yaajuujii fi Maajuujii Iraaniin biratti hin dalagu. Fursi osoo Ameerikaan hin dhaabatin dura jira umman Ameerikaan Ingiliz irraa cittee dhaabatte duraan duutu wayiiti. Miliyoona 10 hin dhaabatte miliyoona 300 fi miliyoona 50 geette osoo diqaalaa garagaraa walitti guurtu. Kana waan ta'eef ta'ii askariyyaa wanni jiru amma saaruyni tokko hin dhufne. Kakalee sijjiilii miire saaruyni tokko hin dhufne. Guyyaa saaruyni sun dhufe Abuu Mus'abtu hallala. Duraan beeka saaruka sanaan. Duraan beeka wallahi ammaa miti. Ra'ad. Ra'ad. Saaruk ra'ad. Haga ammaa gadi hin baane maaliif gadi baasuu dhabde jarri tun? Waxaxee Israa'el tanaan hin barbaaddu Ameerikaan barbaaddi kan. Saaruk ra'ad. Maal isin fakkaate ra'adiin kun maqaan isaa isinii gale? Ra'adiin kun mandiisu ويسبح الرعد بحمده والملائكة من كيفته كرب جلسان كان قاسو سماوات جلسان سارو كرعد indufne maaliif akka isin keetti anaa miti bilbila gaafadha ani saaru kasan eegaa jira okay ra'ad wayta dhufe ra'adini ra'ad asin dhufu ka ganama kana ammoo difaa'an jedhamu ka Iraan hujum rukutta akka ani dubartiin qullaa dhiirti qullaa fiitti haffaazaatti guuranii akkana kun dubbii akkana dhiira akkanaa ta'e mul'adhaa bes shokshaakkaan ta'ina dubartiin garii wallahi billahi tarabbi minal mu'miniina rijaalun dhiira jedheessan keessa dubartii akka dhiiratti wassanamtu jira qur'aana kana keessa hin jirti jarrillee akkanattu jira warra halal
amma waan isiniin jedhu Oromooti amma waan biraan barbaadu ani awwali